Okay, brother, you're most welcome. Can you ask the Tole obboleessa baga nagaan dhufte maqaa kee fi ogummaa kee kaasuun gaafii gaafachuu dandeessa. Maqaa kee fi ogummaa kee kaasuun haala fooyya'aa ta'een akkan deebisaasi kennuuf na gargaara. Okay. Dear sir, Mr. Dr. Zakir Naik. Tole obboleessoo erga dhaladhee waggoota dheeraaf kaatoolikii ture. Sababiin isaas warri koo kaatoolikii waan turaniif anis kaatoolikii ta'ee dhaladhe. Garuu dhugaa dubbachuuf ani muslima haaraadha. Garuu muslima cimaa daran cimaa ta'uuf caalatti ta'uun barbaada. Gorsa muslima gaarii ta'uuf daran na jabeessu ta'e naaf kan ni ta'a. A good Muslim. I do thank you very much. MashaAllah. What's your name, brother? You said your name? Baay'een isin galateeffadha. Maashaallah. Maqaan kee maalii ture obboleessa? I forgot to introduce myself. My name is Jedhi maqaan koo dhiifama of beeksisuu nan dagadhe. Maqaan koo guutuun obbo Harzanoo jedhama. Garuu Harzanoo naan jechuu dandeessu. Ani Zululuu jiraadha. Amma hojjetaa dhuunfaati. a private worker. Thank you, sir. Artono, I'd like to congratulate you. Galatooma obbo Harzanoo baga gammadde sin jechuun barbaada. Baga gammaddan jechaa gara amantii Islaamaa baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Welcome you. Galatooma obbo. MashaAllah. Maashaallah hawaasa namoota biliyoona 2 ta'utti makamteetta. Addunyaa kanarra namni takka afraffaa muslima. Akkasumas hawaasni guddaan amantii kana shaakalaa jiru amantii Islaamummaatti. Alhamdulillah. Muslima fooyya'aa ta'uuf gorsa akkamii siif kennuu danda'a jettee gaafii na gaafatte. Dursa baga gammaddan jechuun barbaada. Akkasumas waan tokko isinitti himuu barbaada. Ilmi namaa kan muslima hin taane eeganaa gara islaaminaa kan deebi'e kamuu nabiin keenya jaalatamaan nagaa fi rahmanni sarraa jiraatu dilii isaa tan duraa hundi isaa faraarama jedhe. Yeroo namni tokko amantii islaamaa fudhatu. Daa'imni hundi yeroo dhalatu amantii fitrii keessatti waan dhalateef muslima ta'ee dhalata. Dhiibbaa warra isaa fi barsiisaa isaa isa ni jijjiira. Kanaafuu kun deebuu jechuudha baga gara islaamummaatti nagaan deebite. Jechi caalatti mijjatu duubatti deebuu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin riivarti jenna. Gorsi ani siif kennuu danda'u yaa obboleessa guyyaa guyyaan quraana hubannoodhaan akka dubbistu si gaafadha. Duraan dursee yoo dandeesse afaan Arabaa akka afaanitti barachuu yaalta. Garuu sun yeroo fudhata. Quraana guyyaa hunda hiikaa keessatti afaan caalatti hubatteen dubbista. Afaan Ingiliffaa yoo hubatte afaan Ingiliffaatiin dubbisi. Afaan Bahasaa yoo hubatte afaan Bahasaatiin dubbisi. Guyyaa guyyaan quraana hubannoodhaan dubbisi. Quraanni kitaaba addunyaa kanarraa hunda caalaa gaarii ta'edha. Labsii dhala namaati. Heera addunyaa gara fuula duraati. Burqaa araaraa fi ogummaati. Qajeelfama nama dogoggoraadhaa warra xiyyeeffannaa hin qabneef akeekkachiisa, warra shakkii qabaniif mirkaneessa, rakkinaaf jajjabina, warra abdii kutataniif immoo abdiidha. Kanaaf It's a warning to the heedless. lakkoofsa tokko si gaafadha. Obboleessa koo guyyaa guyyaan quraana hiikaa waliin akka dubbistu. Sa'aatii tokkos haa ta'u sa'aatiin tokko yoo rakkisaa ta'e yoo xiqqaate guyyaa guyyaan walakkaa sa'aatii hiikaa waliin dubbisuu qabda. Quran every day with translation. Whether it be 1 hour, if 1 hour is difficult, read at least half an hour. Every day with translation. Number 2. Inni lammaffaadhaa guyyaa guyyaan salaata akka dhaabdu of eeggadhu. Kunis guyyatti si'a 5 raawwachuu jirta ta'a. Garuu hiikaa suuraawwan sanaa keeyyata quraanaa sanaa kan ati salaata keessatti qaraatu sana haffazuu yaali. Dura suuraa Faatihaa eeganaa dhawataan. Wantoota salaata keessatti qaraatan kamiyyuu mee hiikaa isaa haffazuuf yaala. Kanaafuu yeroo salaata kee dubbistu kutaa Arabaa osoo qaraatu hiikaa isaa yaadadhu. Hiikaa isaa irratti xiyyeeffadhu. Kanaaf tokko salaata kee keessatti hamma kushuwaa guddisuuf yaali. Hanguma kushuuni kee guddifamaa deemu Rabbiin biratti subhaanahu wa ta'aalaa dhiyaachaa deema. Kanaafuu kushuwaan salaatuuf yaali. The more khushu you develop, the more you will get closer to Allah subhanahu wa ta'ala.
So read the Quran with understanding. Kanaafuu quraana hubannoodhaan dubbisi. Hiikkaa keeyyata salaata keessatti qaraatuu dubbisi sammutti qabadhu. Akkasumas yeroo shanan salaataa malees yeroo tahajjudaa sun salaata halkanii qiyaamul layliidha. Sanis yoo dandeesse dhaabbadhu. Wanni takka takka si dhibde immoo namoota beekumsa qaban waliin mari'adhu isaan gaafadhu. Hiriyoota musliimoota shaakalan gaarii qabaadhu. Inshaallah Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka itti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti dhiyaattu qadhadha. Islaamummaa kanaas maatii kee kan biroo fi hiriyoota kee biroo bira akka babal'istu si kadhadha. Akkasumas Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannatul firdawsiif siif haa kennu kadhadha. Inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that you come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and I pray that you spread this Islam to your other family and other friends. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He grant you Jannat al-Firdaus. Thank you very much, sir. Baay'ee galatoome obbo, baay'ee galatoome. Mee gaafii biraa tokko dafee gaafadhu dafee ani sodaadheera. Haati koo yookiin warri koo akkan isaan fuudhee gara mana kiristaanatti isaan eegu achitti isaan eegee isaan fudhadhee galu na gaafatan. Sun cubbuu qabaa? Galatooma. Pick them up. Thank you. I've been afraid about that. The brother asked a good question, and that question is asked by many reverts, that Gaafiin tun tan namoota hedduun gaafatamtuudha. Warra kiyya yookaan haadha tiyya gara mana kiristaanaa akka isaan dhaqan isaan geessee achitti isaan eegee gara manaa isaan deebisuun cubbuu qabaa jee gaafate. Rabbiin quraana keessatti akkana jedha. Suuraa Luqmaan boqonnaa lakkoofsa 31 keeyyata lakkoofsa 14-15 keessatti ilmi namaa warra isaaf gara laafeessa akka ta'u ajajameera. Imala irratti haati isaa isa deesse. Garuu yoo warri kee carraaqqii godhan sirra qabsa'an Rabbiin alatti nama biraa akka gabbaruuf si dirqan si gaafatan isaaniif hin ajajamina. Garuu ammaas jaalalaa fi hiriyyummaadhaan isaan waliin jiraadha. Rabbiin argaa kana suuraa Ankabuut boqonnaa lakkoofsa 29 lakkoofsa 8 irratti ilmi namaa warra isaaf tolaa ta'ee akka ajajamu ajajneerra. Garuu warri kee Rabbiin ala nama biraa akka gabbaruuf yoo si gaafatan isaaniif hin ajajaminaa jedhe. Eegaa tolaa akka taatuuf warri kee isaan yoo muslima hin taanellee isaaniif toluu qabda. Yoo isaan waan Rabbii gad jiru gabbaruuf si dirqan malee. Haati kee muslima hin taane abbaan muslima walumaa galatti isaaniif ajajamu qabda. Gara laafummaan isaaniif ta'uu qabda. Isaaniif gaarii ta'uu qabda. Yoo waan quraanaa fi hadiisa faallaa ta'e hojjedhu ja'anii si gaafatan malee yoo waan Rabbii fi Rasuul isaa barsiisan isaaniin faallaa ta'e akka hojjettu si gaafatan malee. Yeroon ati ajajamuu hin qabne yeroo sun qofa. Warra kee waan ta'aniif yaa ilma koo dhugaatii alkoolii dhugisiin ja'an yeroo sana dhiifama haadha koo ani siif ajajamuu hin danda'u. Sababiin isaas ani jaalatamaan kiyya Rabbiin akkas jedha. Quraana keessatti suuraa Maa'idaa boqonnaa 5 keeyyata lakkoofsa 90 dhugaatii hin qabatinaa. that strong drink is raging. Whoever will deceive is not wise. So you have to do dawah. So only those Kanaafuu wantoonni akkati isaaniif hin ajajamne si godhan yeroo isaan waan quraanaan faallaa barsiisa nabiyyiin faallaa teessitti himan qofa. Yeroon isaanii ajajamuu didduu dandeessu yeroo sana qofa. Kanaaf warra kee gara waldaana eegi nu fuudhi yeroo siin jedhan gaafii tokko isaan gaafadhu. Maaliif haadha koo fi abbaa koo jaalatamaa maaliif gara waldaa deemuu barbaaddu jedhii gaafadhu. Dhiifama. Gaafachuu qabda tarii waaqayyoon kadhachuu barbaadna siin jedhu ta'a. pray to God. That was it. Kana jedhaan tarii ilma gaarii akkaan ta'uu barbaadu ta'a. Dhugumatti waan biraa tokko sitti waan biraa ta'e tokko sitti himuun barbaada. Daawaa koo isaaniif godhaa ture warra koo jechuu kooti. Garuu hanga dhumaatti kanaaf baay'een gadda. Hanga warri koo du'aan boqotanitti argachuu hin dandeenye. Warri kee lachuu du'aan boqotaniiru? Eeyyan. Kana haga na gaafattetti hin beekne ture. Silaa Rabbiin hidaaya isaaniif haa kennu jedheen kadhadha ture. Garuu amma erga du'aan boqotan takkaa warri kee yeroo sanatti yeroo boqotan sanitti yoo shirkii irratti du'an sana booda araarama kadhachuu hin dandeessu. Sababiin isaas Rabbiin hidaaya isaaniif hin kennineef akka gaafii ati na gaafachaa jirtutti
yoo warri kee mana charchiitii gara manaa nu deebisi jaanii si gaafatanii ati ammoo isaan hin deebisne sun cubbuudha. Tokkoffaa waan haraama ta'e hojjechuuf waan deemaniif gara mana kiristaanatti isaan geessuu hin dandeessu. Garuu yeroo isaan deebisanii si gaafatan gara waldaa ala baatee gara manaa isaan deebisuu dandeessu. Hubadhu asitti waldaa dhaquun haraama, garuu waldaa irraa gara manaatti deebuun haraamaa miti. Kanaafuu ati isaan fuutee gara waldaa geessuun cubbuudha, haraami. Ammoo har'a waldaa ala baatee isaan eeydee waldaa irraa gara manaa isaan deebisuun haraam hin qabu. Garuu karra mana kiristaanaa ol hin seenne yaa gooftaa, ani isaanuman geesse qofa. Lakki yoo isaan geessitallee waan achi isaan qaqqabsiifteef gara mana kiristaanatti eeguu baattu sun sirrii miti. Ol seenuu baattu alatti gootu tokkuma. Akka isaan shirkii hojjetan akka waan isaan gargaaraa jirtuuti achi isaan geessuun. Kanaaf akkas gochuu hin qabdu. Garuu erga shirkii xumuranii fi yeroo gara manaatti deebuu barbaadan bataskaana irraa gara manaatti deebisuu qabda. Hubadhaa, sababiin isaas gara mana kiristaanaa deemuun haraama waan ta'eef mana amantaa irraa gara manaatti deebuun haraama miti. Wanti ati isaan gaafachuu qabdu haadha koo fi abbaa koo jaalatamaa akka gootti gara mana kiristaanaa wanti deemtaniif Yesuus kadhachuufi. Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa jiraatu na kadhadhaa ni jedhu sirrii. Kanaafuu islaamummaan amantii kiristaana hin taane kan barruu amantii tokko Yesuus Kiristoositti akka amanu kan godhu qofa ta'uu isaa isaanitti himuu qabda. Nagaan isaarratti haa jiraatu. Muslimni kamiyyuu muslima hin ta'u yoo Yesuus Kiristoositti hin amanne nagaan isaanirra haa jiraatu. Ergamtoota Waaqayyoo humna guddaa qaban keessaa tokko akka ture ni amanna. Giddu seenummaa dhiiraa tokko malee dinqiidhaan akka dhalate ni amanna. Kunis kiristaanonni ammayyaan baay'een hin amanne. Eeyyama Waaqayyootiin namoota du'aniif jireenya akka kenne ni amanna. Namoota jaamaa fi gargaarsa dhabanii dhalatan eeyyama Waaqayyootiin akka fayyise ni amanna. Kiristaanonni fi musliimoonni waliin jiran garuu amantiin adda bahuun ni jira. Akkuma warri kee Yesuus Kiristoos Waaqayyo ta'uu isaa amanan macaafa qulqulluu keessatti bakka kamittiyyuu Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u ofii isaati ani Waaqayyoodha jedhe yookaan bakka inni ana waaqeffadhu jedhu dubbii shakkii hin qabne, dubbii mamii hin qabne tokkolleen akka hin jirre isaanitti himuu qabda. Warra keetti himuu qabda. Kiristaanni kamiyyuu macaafa qulqulluu keessatti bakka kamirraayyuu yoo natti agarsiisuu danda'e bakka Yesuus Kiristoos nageenya ofii isaa irraa haa ta'u ibsa shakkii hin qabne kamiyyuu ibsa ifaa hin taane kamiyyuu bakka Yesuus Kiristoos nagaa ofii isaa irraa haa jiraatu ani Waaqayyoodha jedhe yookaan bakka inni ana waaqeffadhu jedhu yoo natti agarsiifte ani Dr. Zaakir Naayik kiristaanummaa fudhachuuf qophiidha. Kanaafuu isaanitti himuu qabda. Inni macaafa qulqulluu keessatti bakka kamiyyittuu ani Waaqayyoodha jedhee himachaa hin jiru. Bakka kamittiyyuu ibsa wal hin qixxaanne, ibsa wal hin fakkaanne bakka inni ani Waaqayyoodha jedhu yeroo hundumaa ana gabbaraa jedhu hin gartu, hin dubbanneesi. Dhugaa dubbachuuf yoo macaafa qulqulluu dubbiftan Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u wangeela Yohaannis keessatti dubbatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 14 lakkoofsa 28 Yesuus Kiristoos nageenyi isaaf haa ta'u akkas jedha abbaan koo na caala. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 10 lakkoofsa 29 abbaan koo hunda caalaa guddaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa lakkoofsa 12 lakkoofsa 28 Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u ani hafuura Waaqayyootiin seexaana nan baasa jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa lakkoofsa 11 lakkoofsa 20 ani quba Waaqayyootiin seexaana nan baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 5 lakkoofsa 30 ofii kootii humaa gochuu hin danda'u akkuman dhaga'u nan murteessa. Firdiin koos fedha koo osoo hin taane fedha abbaa koo barbaaduuf haqa. Kanaaf Yesuus Kiristoos bakka kamiyyuuttuu nagaan isaanirra haa jiraatu hin dubbanne waaqummaa hin himanne. Kanaaf maaliif jirta? Yesuus Waaqayyo ta'uu isaa naaf mirkaneessitaa? Ani si waliin gara waldaa nan dhufa. Mitiiree hundi keenya bidiruu takka keessa haa taanu yookaan ani si waliin nan dhufa moo ati na waliin gara masgiidaa dhufta? Sirrii miti. Kanaaf warra kee waliin dhawaa gochuu qabda. Anis godheera obbo. Inshaallah Rabbiin mindaa siif kenna. Anis nan godha. Garuu kufe sababiin isaas eeyyees akkumaan isiniin jedhee gaabbiin koo darbeera.
obboleessa hojiin kee ergaa dabarsu rabbiin suuraa gaashiyaa boqonnaa lakkoofsa 88 keeyyata lakkoofsa 19 haga 20 keessatti فذكر إنما أنت مذكر. Allah is telling the Prophet. rabbiin nabiyyitti himee jira. Changing hearts in the hands of Allah. If you did your job. hojiin kee ergaa dabarsuudha jedhaan. qajeelchuu fi qajeelchuu dhabuun harka rabbii keessa jira. yoo hojii kee hojjette sawaaba rabbiin irraa ni argatta. nabiyyiin keenya jaalatamaan beektaa nabiyyiin keenya jaalatamaan Muhammad nagaa fi rahmanni isarraa jiraatu adeeroo fi Abu Xaalib amansiisuu hin dandeenye. isa eeguu hin dandeenye garuu sawaaba isaa ni argata. daawaa itti godhe hin fudhanne rakkoo hin qabu. kanaaf siif hanga daawaa goote sawaaba kee argatta inshaallah gara jannataa deemta. kanaaf abdii kutachuu sitti dhaga'amuu hin qabu. hanga ajaja rabbii fi rasuulii isaa hordoftee daawaa isaanitti gootetti sawaaba kee ni argatta. hin turre tarii onneen cufameera ta'a. rabbiin qalbii isaanii irratti chaappaa dheeta. kanaaf hojii kee hojjetteetta. Your Jannah inshallah. Ameen, ameen. Thank you very much, sir.